namni suubii kana ammaa dawwalatanii jira maal jechuudha. Badaraa yaasillee namni azaase godhe yeroo shintibeetti seenillee sima iyyisiisa yeroo salaatti seenillee sima iyyisiisa yeroo karaa deemanillee yeroo ta'anillee sima iyyisiisanii amma micaan kun maalatti dawwalaa jiraata. Ooyisarraa kaasu. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا فيا جرب بقول ما لكم عارس بما نتداولتا ساعتي ميكا ساعتي سدي ما نتداول تري بيان جو ماري جو ما تهم بيكا ماري جو ما تسوي كنا جو ما مالكون ما ساعتي شنجاتي ودم نين داينين دكامنا جو ما ساعتي كنا مكانان ديبني مالكون سفا نا إينامو سفا إينامو مالكون تتيني ساعتي ناقو mana jira amma aluma jira barri fundura jira gari baye dufa jira baka gibbi dadda yo seni ga rakon gabuti gibbin kulfin jiro aye yalla kot aye namni dawwale azana ma goda yaran subi kana ma wala dawwala hay namni yoro warba dawwala gibbin olisenu la dan janjiro السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاي. وكم. تاي ألمت أجر اللي تاي. مالي ثاني ما لا يا ساعتي جنا ما جت ربي جري ساعتي جا. ساعتي جاني. سنا ملو شاوري سنتي متى فرتة مزيدا كتايو. بس رفتة كوبي الحمد لله ساعتي كنا ساعتي كسرت أم رمضان اللي دوفه. رمضان. واحد دوفه بينا ورباكي ساعتي كنا متعرفين جرتي وانا بينجر ومتفقا زنا إني شتو في شابسيني. Kuno sena jarra isin malu jatan saati kana. Yero Ramadana kana mo minta fi ma fi mudawwara ba ya tajiya kana kesa mali. Beka mal amma ati kami kopiin mal fakkaata kama keeti. Kopiin kama tiyamu. Ka Ramadana mo. Eewa. Ramadana mara ko bare Ramadana mudawwara mi canna minta fin tolfanna akkum durani tarawiyan salana wa hundan salana rako qabuti amma ma wiya anjum arasu bi kana mada walte kana saati kana mo mal ko ta masjid sa sadin. Dogon Jum'aan namni ganama dhaqee rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam akka jedhan akka annama qarraba ila ibila jedhan namni ganama subii saat akkatti dhaqee akka nama gaala qaleeti jedhan. Daa ooyuu jammartee ofii torbe majummaa waliin dhaine keessumaan karaate. Lakka dura illee madaqaane asi torbe qalqame malee ilaal namni ganama subii dhan dhaqee akka nama gaala qopheesse. Gaala? Gaala qaleeti. Akka nama qaleeti eewa. Namni ammoo ka sa'aatii lama irratti dhaqee akka nama sangaa qotiyoo qaleeti. Asadaffaa irratti illee akkasuma nama ammoo hoolaa qopheessee jedhan. Afraffaa irratti lukku, shanaffaa irratti kille. Kanaan ala kan keessa jirta sa'aatiin shanii amma kun hangana waan dhaqee si dawwale maskiidaa si dawwale. Abbaa kiyana dhageeffadhu. Itoophiyaa keessa teettee gaala qalan, lukkuu qalan, hoolaa qalan, re'ee qalan wanni ati haasoftu kuni waan hin taane ana malee akka namni hin dhageenye. Biyya kana keessatti lukkuu qalattee shunkurtii itti bittee zayitii itti bittee dalagatummaan matammaan isaatu akka gaalatti lakkaa'ama. Kanaaf biyya kana keessatti gaala qalan jettee waan akkana haasa'uun namni sitti kolfa. Yeroo jireenyi qaala'e kana keessatti yeroo mookilleen birrii 20 taate yeroo zayitiin akkas taate eenyutu kana gaala isaa qalan nama qalee jira sadaqaa deemnee sadaqaa nyaannamoo gaalli maali gaala maal goona gaalli kamaali gaala itti dubbatu. Kun waan hin taane naatiin baabaa. Yaa wallaalummaa. Wallaalummaa liree wallaalummaa. Erga dhaquu eegaltee amma ta'e jummaa gamturte. Udah dhaquu eegalte. Torbe eegalte. Ma torbe har'allee kinoo dhaqe udah dhaquu eegale torbe kanaan torbe lama torbe talirree dhaqe torbe kanallee dhaqe gaala qalu wanni jedhamu hin jiru nama gaala qalee nyaatu hin agarre. Namni hunduu salaatee baa nullee salaannee baane gaala qalan jechuun maa inni. Amma sa'aatiin harkaa ariifatee waa'ee. Ati gaala jettaa jiru lukkumaa yoo nagarre maal gataa isaa jiru. Waan daataa jiru. Akkitti akkas jechuun namni ganamaan dhaqe akka nama gaala qopheessee qaleeti jedhan. Osumaan taaniin akka nama tola waan san argattee itti ilaalan. Yaa hamdallah. Yusli baa yusli. Jedhin kaa jedhi kaa jedhete. Yusli baa akkas ani miree. Yarhamukallah yoo ansi yahdiikum Allah wa yuslihi baalakum jedhu. Yarhamukallah sin jenna. Yarhamukallah wa yad. Yahdiikum Allah wa yuslihi baalakum. Inshallah. Alhamdulillah jechuu qabda duraan jenne. Walumaa galattu kan harkaa baddeen beekaa shimeetti deebi'e amma ila akka nama gaala qalee ajjiriisa argateeti itti qixxooyta kabiroo qabaatee haa qalu ati akkuma nama san qaleetitti argatta ganama yoo dhaqxe malee masjida yoo dhaqanii su'atii tokkotti dhaqan
gaala qalanii sawaaba gaala qaluu argatanii jechuudha. jechuudha malee gaala qaltee foon nyaatanii. Eshi sa'aatii tokkotti yoo dhaqe gaala qalaa jechuudha. Sa'aatii lamatti immoo horii qala. Sa'aatii sadiitti hoolaa qala. Sa'aatii afuritti lukkuu. Sa'aatii shanitti killee. Ati amma immoo kana sa'aatii shanitti yeroo dhaqee sa'aatii shan booda dhaqe malakaanuu galmee cuftee galmee keessa hin jiru. Isin malakaa yoo onu seenu muhabbaana jettee galmee shiti. Ati dhargus baatu jarri si agarra. Eeshi qoo yaamma dubbii fiddee jirtaati. Gaala illee qale sa'a tokkotti gaala qale. Sa'a lamatti immoo horii qala. An guyyatti waa shan qalee oola. Allahu akbar. Yeroo nu wajjin deemu maskiida ka'ii hin hubatta sin jennu diddeetee amma akkatti nu qaasita. Waan namni si gaafatu. Ganama yoo dhaqxe ajjirii gaalaa san argatta. Gaalli waa hundaa caala. Gaalli. Kamara ka sangaallee, ka hoolaallee, ka lukkuullee, ka qilleellee maraa caala. Kamaraa caalu san argachuudhaaf ganama dhaquu qabda. Ka sadarkaa sanii gadi argachuudhaaf akkasumatti step hin deemuu qabda. Ati teetteetiin nama gaala qale ta'uu wayyamoo osumaan qalin ajirii sanii argachuu wayyamoo. Gaala qarshii 100 bittee qalu si naagali barraati jiruun biyya kana keessatti uummanni haftaamiin gidee masjida dhaqe sadaqaa rakkataa kenna. Gidee kaamoo qalee horii qalee sadaqata gaalli silaa hin jiru qalee sadaqata. Numoo birrii qabaannee rakkataa hin kenninu. Birrii qabaannee qallee nama nyaachifnu. Erga masjiduma dhaqanii sa'aatii tokko taa'anii sa'aatii tokkotti sawaaba gaala qaluu argatan. Sa'aatii lamatti kan argatan. Sa'aatii sadiitti kan argatan. Nuti dalagaa biraatu hin qabnu. Masjida teennee torbeedhaan jalatti gallee yoo waan kana dalayne maan nuu qaba. Ati immoo eshi daawwaa kana ka dhageette yeroo dheeraa waliin turre yeroo dheeraa na waliin ta'e yeroo dheeraa waliin masjida deema deddeemna yeroo tokko tokko silaa gide keessattuu gidee ramadaana sirriitti deemna. Ammallee ramadaanni rabbii gahee rabbitti nu haga deewoonna. Yeroo kana ati akkaataa gaalatti qalan sawaabni kun akka jiru maalatti himin urgasani. Har'anatti hin ta'a. Waan hubatte se ati fakkeenya amma gaala qalanii nyaatu eedeeti. Ani akkasitti beeka osoo nagaa hattee sitti hima. Ani waan hubatte se kanaaf amma ajirii sana argachuudhaaf shaabaana guyyaa kana guyyaa jum'aa lama qofa qabna waan ta'eef akka ajaa'ibatti. Atoo ishee sawaaba kana qaquba qabdu ati sawaaba kana qaquba qabdu dura yeroo man deemu sa'aatii shanfaatti deemta sa'aatii jahaatti deemta subiidhaan kaate sa'a tokkotti maan deemne hoo sa'aatii tokkotti maan deemne. An deeme ima deema yeroo tokko na deema. Sa'a tokkotti maan deemta. Masjida sa'aatii sadiitti irriba kaatee akka isin jedhu dhaqee masjida asitti dhufee bara masitti dabale. Masjidaamu. Masjida dhaqee turee sunnaa salaatee quraana qara'ee mucaan kun osoo awlaa kanatti ma hangana ture jedhee tinis dhufe. Maarree amma keeyriin nu jala tarte yoo duraan nu jala tartee jirti. Amma boodallee amma sa'aatii sadii jetteere. Sa'aatii sadii amma sa'aatii sadii kanatti yoo dhaqee moo hoolaa hin qalaamaan. Sawwa bakka argadda. Maarree amma sa'aatii kana shaaworii seena sa'aatii sadii fi walakkaa gaheetiin jira. Walakkatti immoo shaaworiin geessa sa'aatii afuritti immoo achiin dhaqa. Sa'aatii afur booda yoo achi dhaqe sawaaba lukkuun argadhaa jechuudha. Kana waan ta'eef har'a natti immoo kan keetis immoo baay'ee tokko galatoomisin jedha. Amma booda waliin dhayna ji'a kana ramadaana bahii jechuudha. Yoo ramadaana bahii na yaadachiise. Amma booda nuun dagadhu ramadaan illee dhufee jira waan ta'eef ramadaana keessa sirriitti waan deemuuf nuun dagadhu amma booda na yaadachiise buleessi galatoomi. Leenjis. Galatoomi inshallah. Assalamu alaikum.